obboleeyyan kiyya guyyaa arraantanaa haati tiyya lubbuun isii dabree arraantanaa awwaal charra jirraa jechuu magaalaa Dirree Dhawaatti asumaan warri haadha tiyya tana cinaa naa dhaabbatee naa gargaare tokkoffaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti fi obbo Khadiir Juwaaree nafa saalaa maqaa dhayanii iftoomaan dubbachuun suni hammayyaayuu miti aqlitu xiqqishuudha. Oromiyaa hunda keessa maadhee wayyaaneetii fi faannootu jira. nuti meja chargertu kana fafaruudhaan naasaa har'aa fi mucaa kana konseptii waamtan immoo lolatu jira lolaaf waamtan. Dhugaatti obboleessa ummanni lola qofa osoo hin taane saamichaaf illee nu waame jechuudha. Jechiif taane jedhan ani immoo ka jiru Finfinneedha. Jarana kenna hoo gara biyya kiyyaa deebi'uuf yaani. Gaardidhaan marsitanii eegaa turtan boodi gaardii ogona goo kan mataan guduru. Dibistaniitti immoo solan irratti duulaa jirta mucaan dhugaa dubbate maal godhe. Oromoo keenya nuti kun maaf akkas jarjara garuu ol wal kaasuuttis ni jarjara gad wal buusuutti wal cabsuuttis ni jarjara. Maafaneeru maadha faaxeen heerumteetti maa Asuun heerumteetti Fatiyaan heerumteetti eenyu heeru akka intinaa maannaat Jerima du'eerumanii. Namoonni baay'een gaa iskuutii dirreen beeytanii iskuutiin dirree dhiyeenyaa kan miidiyaa hawaasaa. Kana kamaati qaaxxee yoo akkana sirraa murre. Akkana lugama akka qabee walitti nu qaallanuu. Tikibdu amma see dhugaa. Nafa saalaa maqaa dhayanii iftoomaan dubbachuun suni hammayyaayuu miti aqlitu xiqqishuudha. Aqlitu xiqqishuudha. فإن طول لسان الرجل دليل على قصر أقله الرب إيرتشون قربا فيهن تلا والرب جالنين الرقاد أقلي والرسانيت اتقوته الرتجد علماء كأن رحمة الله عليهم أجمعين نمني أقلي إيرتو جلنس قدتا انت الله قدتا الصمت حكمة جل رسول ربي عليه الصلاة والسلام جلنس حكمة جل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أرجت يوته نم ربي قيا بودات التأمني خيرها دبتهم يوت أبي أمو ها أسجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام نبتات أني نفهم قياك يا ماجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسم نمتي الآن ور دنيا تنتي هاسوت إيرة ور دنيا تنتي هاسوت إيرة فيبسط له 99 سجلا إسانف دير الفما إسانف دير الفما سجادان سجلتمي سجلي كل سجل مد البصر كل سجادات هذا الجلالني كيسا أتشمبان تكا بلتا دبسي أي بيتات كيسا بوتا ميجر أني دبسي سن كجلتا جنتك ندوبا جنة يرحمن كينا تكا بملي ربيك يو وان أن دنيا تلاقا به كجنتنا في الدومي تجرا كجنتنا في الدومي تجرا سجادة كان كيسا ورقان تكتين تكا ألبات جد نبي كان عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها لا إله إلا الله كيسي رتب الرفا ميجروا كلمة توحيدة كلمة الإخلاص التي تتضمن النفي والإثبات كلمات توحيدة كنفي في إثبات أما تتنا تألوهي ما أبم سيف تتنا وسوغنيوتي سيسال لتاتي إلهني وهي تنجر كاكا انقبر مجيج كأران قبرمو لالتاجسي أرقاجرتي أنفات أنمني هوا نفسي قبراجرة فديو في جلد ماجرة دكانو فدو والكنا جبا كيسين جت دكاجرة قد واني سنجت تأهي واني سنجت نيات نتوكي واني سنجت جراجرة هرين ياتان جرتون وان ياتان تلفات أبامي سرين ياتان جرتو وان ياتان تلفات أبامي علمي إسلاما أصوني إمان ربي لفجيسو فون كريستانا حلال محرام جد إيقا فتا وقمت اتمركتمو أحكام شري براتشو في مو والرب سنياتي سيقرا قبض سني ولين اتهرتين ياتشو في أمالي قلقلو شري لا علم آدم هنقول نوان قرا إسا إرجعانو جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه وان قرا إسا إرجعانو قلقلو شري تقله هنقول علم آدم جد نبين عليه الصلاة والسلام حسبانو نياتا نيفي حسبانو دبتا نيفي أكا اتهر في هورتاج الرطويو نقبي أرأى كليس أولادان
obboleeyyan kiyya guyyaa arraantanaa haati tiyya lubbuun isii dabree arraantanaa awwaalcharra jirraa jechuu magaalaa Dirree Dhawaatti. Asumaan warri haadha tiyya tana cinaa naa dhaabbatee naa gargaare tokkoffaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatii fi obbo Khadiir Juwaar hedduu takka naaf galatoomii obboleessa kiyya qaalii haadha tiyya hanga dandeessutti rabbii gaditti. Okay. Mee isin viidiyoo tanarraa maal taajjabdan? Namni guyyaa haati isaa duutee namni qabirra jiru akkamiin namni viidiyoo waraaba rabbii isinuu mi sodaadha. Oromiyaa hunda keessa maadhee wayyaaneetii fi faannootu jira. Tan namoota nagayaa dhokatanii halkan dukkanaa ajjeesanii siyaasaa isaanii propagaandaa isaanii ittiin babal'ifatan. Bulchiinsa Oromootii fi uummata Oromoo kan walitti diinoomsanii biyya Oromoo harkaa fudhachuu yaalan. Tooftaan siyaasaa kana dual politics jaama kaleessa sitti hojjetamaa jira irraa sittuma hojjetamaa jira siyaasaa dukkanaawaa dhokkotaa miila shokoksine jechuudha. Akkuma amma fakkeenya nasihaa teenya rabbi raamataa godhuuf seenaan isii yaadatu. Obbo Khadiir Juwaar achi gubbaa taa'uusan jibbanii Oromoo ta'uusaa kanas jibbanii sabaa sablammiif hojjechuusaa kanas jibbanii wahuma inni ol mul'ateef asiin beekaan talajjeesanii akka nuti isatti duullu nu godhanii jechuudha. Hararii keessa nama jeesan akka isatti duullu si godhan ordiin itti akka duultu si godhan. Baale keessa nama jeesan Boorana keessa Jimma keessa akkasitti ajjeesaa akka bulchiinsotaa fi kaabinootatti kaatu si godhan. Waliin si bixan. Suma siin wal nyaachisan. Baaraan baraas jechuu waan karoora qabaniif kaleessa. Baaraan baraas jechuun afaan Amaaraatiin hiikkaan isaa afaan Oromootti gabraan biti jechuu gabraan dhayi waliin fixii jechuudha. Baaraan baraas gabraan biti jechuudha. Karoora sirni dabre nurratti baase kun. Kanaaf doktorummaa keessaa isa harka qabaadhu. Raayyaa ittisa biyyaa keessaayis diinaa fi fira keessaayis harkuma qabaadhu walitti hin duuli waliif tumsi. Maartin Luuter King kanuma jee yaa uummata gurraacha shanyiiti. Diina keessaayis fira keessaayis harka yoo qabaatte waliif tumsi malee walitti hin duulinii walitti gartee roorrisinii je'een waliin xiqqeessinii wal kabajii je'een. Kanaaf afaan Oromoodhaan nutti himee jechaa jirtu kanaaf afaan Oromoodhaan naasaa har'aa fi maal rakkina qaba Booris yoo haasofte qashti maal rakkina qaba afaan Oromoo torbee guutuu ji'a guutuu haasa'uu dandeessa maaltu si dhowwaa haasa'e rakkoon qabu eenyuun sodaattati inni warri gaafuma rakkinaa dhuftanii afaan Oromoo haasoftan kun rakkanne jedhan inni ijoolleemti bara jijjiiramaa nama rakkanne si bira. Ijoolleen tu jijjiirama kana duukaa dhalatte godhama nu warra durii maaltu kan isaa sinni nama Oromoo soo gaafa rakkattan ani kan hin jedhu mucaa kana konsertii waamtan immoo lolatu jira lolaaf waamtan. Dhugaa itti obboleessa uummanni lola qofa osoo hin taane saamichaaf illee nu waame jechuudha. Uummanni kun duraan soba siyaasattuudha aadaa soba irraa dhumaati. Uummata osoo sobu jaarsaaf jaartillee jechuudha Oromoo fi Suudaanii fi Sumaalitti jijjiiratan jechuudha. Hattu kun uummata gindi agartan kana karra dura dhaabanii isa kuriiti jedhaniitiin kiisha waan qabnu saamsisaniitiin akkanatti baaduu nu galchan jechuudha. Ibroo kenna sillee akka soyinaa maadan yoo qullaa isin galchiin maal jedhe jedhu uummanni kun dantaa ofiitii siin naggaara kiishaa malee dhugaa koonsartii jedhee si waamsa koonsartii jedhan dhugaa si waaman taate maallaqa silaa tikkeetti foorjidii baasanii dantaa gara ofiitii biteecha kiishaa ofiin furdisan. Hattu ragaa tokko baasanitti agarsiisina. Chaampaa harkatti nu dhallaala. Kun eenyuuf gala abbaan uummatiin gara malee dhugaa irraa isaatti hin galu kun uummanni kun ummata hattuudha. Leewwach mata abbaa filmillee ol gurguratu dhugaan seena duraan biyyi kun hattuudha. Irreechi iftaanii jedhan ani ammoo ka jiru Finfinneedha. Jarana kenna hoo gara biyya kiyyaa deebi'uuf yaani
akkasitti dhagayaa wal dhageessisaa. Irreecha jechuun maal jechuudha? Mee namni hiikaa irreechaa nutti himu jira? Waaqeffatuu jechuun hoo maal jechuudha? Bishaan itti bayanii waaqa kadhatuu jechuun maal jechuudha? Waaqa jechuun waan asii ol laalanii mul'atu kana. Samiin illee waaqa hin jedhanii beeytanii. Waaqa kana maalitti feetan? Wita bishaan itti baatanii ammootiin waaqa kadhattan waaqa kana kamitti feetan? Sila samii asii ol laalanii argan kattana moo? Rabbiin ammootiin kadhatuu keessanii. Waaqa jechuun rabbiin jechuudha meenaa hima. Moo samii asii ol laalanii argan tana. Waaqa jechuun rabbiin jechuu yoo jettan. Rabbiin ammootiin bishaan itti bayaana gabbaraa jee. Akka kana ammoo walgaya godhee iida godhee. Guyyaa itti isinii godhee. Inni kenna lamuma. Iidul adhaa fi iidul fitri. Walgaya kana bayaatii bishaan itti bayaatii akkasitti na kadhadhaa jee akkasitti narraa argattanii jee. Yoo ammootiin bishaan itti baanee waaqa kadhanna waaqni kun rabbii yoo jettan taatan ani gara biyya kiyyaa galuufi nama wayiitu waan jee dhageettanii roobni dhabamee jennaanii sheekunnillee kadhatanii aalimnillee kadhatanii darasoonnillee kadhatanii roobni hin dide tokko waan jee dhageettanii aalimnillee kadhatee roobni dide darasoonnillee kadhatee roobni dide sheekunnillee kadhatee roobni dide bishaanitti haayaanuu jedhe. Manguttichi wayii waan jee dhageettanii gabbarreetuu nuti deedinnee ammootiin nu roobaa jee. Rabbiin tole jenneeyyuu nu dide isa gabbarreeyyuu nu dide sila isa dinnee tole nu jaa jee nabo. Ibii kubsaa kenneefi dhageettanii nuti ammootiin shariyaa kennaan alambaan. Shari'aan kenna itti nu ajajjanii talayna. Shari'aan kenna irraa nu dhoowwite hin dhoowwamna. Kanaafuu ammoo irreechi iftaanii jettanii ani gara biyya kiyyaa deebi'a. Finfinneen ammoo handhuura Oromooti. Ani ammootiin Finfinneedha jira. Yeroo ammaa kanattuu Finfinneedha jira. Iftaan ammootiin eeguu hin dandeenye. Warri irreecha dhuftan ammoo mee dursaa ammootiin sheekota aalimmoota gaafadha. Irreechi maali? Waaqeffatuun kun ammoo akkami? Silaa ammootiin irreechi kun. Gaardiidhaan marsitanii eegaa turtan boodi gaardii hogana goo kan mataan guduruu deebistanii immoo solan irratti duulaa jirtan mucaan dhugaa dubbate maal godhe jettuun nama dhugaa dubbate hin jaalatu Oromoon. Silazii nuna saaffarsiisinaa malee hizbii keenya maal taatanii mana keessa jira miti kan shugguxii qabatee tokko sun jiru shugguxiin hin jiru maaliif akkasitti eegama mucaan waan maal ta'eef mucaan manfasiisaa istinfaashiisaa baasee galchuu dhorgitan bee. Isin ikko jagnummaa keessan agarsiisuudhaaf tokkummaa keessan agarsiisuudhaaf silazii ማለት ነው Oromoon kutaa 11 hunduyyuu Ibroo hin jaalataniin jechuudha. Oromoo keenya nuti kun maaf akkas jarjara garuu ol wal kaasuuttis ni jarjara gad wal buusuutti wal cabsuuttis ni jarjara. Wihaanti bana kana bootna godhaa jechuudhaaf Oromiffaan viidiyoo tokko dalagdee turte. Viidiyoo sanarratti hundooftanii mucaa kanaan waa hedduu jechaa jirtu. Yeroon kana dubbadhu ishee deeggaree yookaan immoo isiniin qeeqee ishee qeeqee yookaan immoo isiniin deeggaree miti. Maaf waliif hin obsinu. Maaf wanta mara kara negatiivii qofaan ilaalla. Wihaan kanaan dura kara Oromootiin badii balleessite qabdi. Waa balleessite jennaan irra darbamee fi beekaa. Mucaan kun akkuma beekamu dhalattuu mattuuti garuu immoo magaalaatti guddatte haa ta'uugaa loqorni haasaan erkaa baduu danda'a. Isheerraa yeroon haasaa isheerraa hubadhu garuu haasaan erkaa hin banne haa ta'u malee dikkoo hadhaa fi Oromiffaan hin hojjedha jecha jedhu itti maktee turte. Jecha san akkamittiin fudhadhe beektuan har'aaf jechi jedhu sun seerkaa loqorni yookaan immoo akkaataan haasaa Oromiffaa erkaa baduu danda'a. Oromiffaan dalageetan jira Oromiffaan dalageetan jira hamma immoo yeroo kanatti immoo Oromiffaan hin dalaga. Jechuu akkasii yaaddeetti hin fudhadhe. Mee Oromoo osoo hin murteessiniin dura jalqaba irra walii darbu haa baru. Oromoon biyyaa tokkoon ilma isaa adabu. Tokkoon dhiisa lamaan dhiisa sadiin dhiisa afuraffaa irratti adaba yoo adabes. Ilma isaa miti Oromoon ormayyuu tokkoon hin adabu. Barsiisee yoo inni dide akan inni adabu. Egaa mucaa kana irratti tiiktokoroonni hedduun kaatanii baay'ee qeeqaanii jirtu. Ammaaf qeeqxan isiniin jechaa hin jiru. Garuu immoo kanaan dura Oromummaa kee dagattee amma gaafa rakkattu nutti deebitee jechaanii jirtu. Dhugumaan immoo mucaan kun waan Oromummaa ishee dagatte isinitti fakkaata. Oromummaa ishees immoo dagattee faayidaadhaaf nutti deebite yoo ta'e maaf hin barsiifanne? Oromummaa ishee maaf sirriitti hin barsiisnu gargaarri Oromoon kanadha. Yooti dagattes akkasitti siif deebisa. Akkasitti si gargaara jennee maaf bira hin dhaabbannu. Egaan waa biraa dubbachuu barbaade. Yeroo kana kamaati qaaxxee yoo akkana sirraa murre. Akkana lugama qabee walitti nu qaallanuu.
Tikibdu amma sai dhufa yoo barbaad. Birrii ijoollee shamarranii fedhe si fichi isaa fedhi booda buusee akaawunti irraa inni tamma bileena irra galee yeroo amma hinta. Badaa harre. Maqaa rabbiin bitame mucaan kun 100% isiniimu. Wallahi bitame. Birriin bitanii yookiin bayyeenatti qotti garaa qufsanii sabaan boottuu ka'ii feemesii taataa jedhaniin. Okey mucaan kana homaa waliin qabnu beeka. Wanti isaaf nallee wallachiisu takka hin jiru. Aniif inni hin beektan. Waliin kolfina waliin taphanna viidiyoo dabannaa ilaala. Akka tokko nazzoo. Kamana humna gabata. Kamana humna gabata. Kokkeen bitame. Ana akkasa kokkeen bitame. Kamana humna gabata. Gabatina gabata. Waa'ee Oromummaa gabata. Maaliif? Badaki jirtu anta laal. Oromoo maafaneeru haadha faaxeenee rumteetti ma asuunee rumteetti fatiyaanee rumteetti eenyueeru akka intinaa maannaat jarri madueeru maniiru warabbal kaabaa ma hajarineerumtuu leeshaa gabaalloonii ganaa balijinnatii ወይኔ በላችሁ እናሳ ወላሂ እንዴ እኛ ከነሱ ኩለን እንዴ ማራሚ በእናትሽ እስቲ አርቀሽ አስቢ ዊት እንዲነሽ አከም ጀርተን ነሞኒ ባየንጋ እስኩቲ ድሬን ቤተኒ እስኩቲ ድሬን የኛ ከሚዲያ ሐዋሳራቲ